mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ilmaan isaa hundaan tikfamuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo Barsiisaa Taaddasaa Abbabaa Yuunivarsiitii Gondoritti humnoota faannootiin kan ajjeefame haga ammaatti reeffisaa osoo hin galin jira. Maatiin miidiyaaleetti himaniiru. Ayyaanni qaammee Oromoo torban irraa magaalaa Bishooftuu fi hawaasa naannoo sanaatiin akka kabajamu jiraattonni himan. Odeeffannoowwan kanneen bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n haala biyyattii keessatti adeemaa jiru irratti ibsa kenneera. Oromiyaan qe'ee jaalalaa fi nagaan keessa jiraatanidha malee qe'ee farreen qabsoo bilisummaa Oromoo fi farreen Oromummaa itti wal jijjiiruun ajandaa siyaasaa itti dhalchaa oolan qe'ee hokkora boqonnaa fi nageenya uummata bal'aa itti dhorkatanii ta'uun dhaabbatuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n rakkoo walxaxaa kufaatii fi jeequmsa siyaasaa politikaal kiraayisis irraa madduun Impaayera Itoophiyaa hudhee qabee Oromiyaatti babal'achuun lammiilee Oromiyaa olii bultii dhowwukamuu gadi jabeessee balaaleffateera. Saaminsi mirga ilmaan namaa fi dhiittaa mirgoota bifa kamuu uummata nagaa yookiin siviilii kam irratti raawwatamus akkasumas balaaleffannaa duras ni dhaabbanna jedheera. Dhibdee siyaasaa sirnoota Itoophiyaa dhufaa darbaa fi kan paartiin Addawaayii yookiin EPRDF tolchee fi amma immoo murna PPT'n dhaalamee yeroo irraa gara yerootti daangaa ala deemuun ijibbaan nageenyaa dhoowwatamee impaayeratti kuffisee uummata biyyattii barootaaf dadhabsiisaa jiru kanatti furmaata waaraa godhuuf addi bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti yaadota furmaataa ifaa fi mul'ataa akeekaa ture har'as harkaa qaba. Keessaayyuu waggoota afran darban keessa erga paartiin Bilxiginnaa aangoo siyaasaa dhuunfachuun biyyattii gaggeessuu eegalee as rakkoo walxaxaa fi gaagaamni hedduu ulfaatan biyyattii fi uummattoota mudateera. Baadiyyaa kaabaa kibba darbees giddugalli osoo hin hafne guutummaa biyyattii keessatti jeequmsa siyaasaa fi balaa waraanaa dhuma hin qabne lubbuu lammiilee miliyoonaan galaafateera. Qabeenyi biyyattis biliyoona hedduutti shallagamuu barbadaa'eera. Dhalli namaa mirgi dimokiraasii kabajamuu fi hafnaan mirgi namummaayyuu mulqamee olii bultii dhoowwameera jedha ABO'n ibsasaa kanaan. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n erga bara 2018 ifatti qabsoo biyya keessatti karaa nagaa gaggeessuu fi qabsoo bifaa fi haala haaraan deemsisuu jalqabe kaasee biyyattii jeequmsa siyaasaa bara baraan daaddistu kana keessatti uummattoonni akka gaagaama ulfaataaf hin saaxilamneef qaamota biyyattii bulchan waliin yeroodhaa gara yerootti marii siyaasaa hunda hammataa waliin taasisuuf gaafatus qaamni gurra ergiseef hin turre. Yaaddoon addi bilisummaa Oromoo qabaachaa ture ifatti mul'achuun dhibdeen siyaasaa hundee dhabee babal'atee rakkoo nageenyaa, diinagdee fi hawaasummaas dalche. Haalli kun bakka itti qaban dhabuun biyyattiin daddaaksee uummattoota biyyattii keessatti argamanis hundeen gaaga'uu ibseera. Dhibdee gama hundaan biyyattii muddee qabee jiruuf furmaata waaraa soquu dhabuu paartii Bilxiginnaarraa gaagama guddaa dhaqqabaa jiru qe'ee keenya Oromiyaarraa qolachuun dirqama ta'uu hubatuun lammiileen keessaa fi alaan dirqama sabummaa isaanii baachuu irratti gaaffiin jiraatu hin qabu. Kana mirkaneessuufis mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittisuu ololoota farreeniin haqanqaalanii tasgabbii dhoorkan saffisaan irra aanuun lammiileen Oromiyaa dirqamaa fi itti gaafatamummaa guddaa qabu. Siyaasa naamusaa fi safuu tiksee gaggeeffachuu fi akka namaattis ta'e akka sabaatti safuu Oromummaa fi sansakkaa siyaasaa hordofuun dantaa sabummaa fi lammummaa gaggeeffatuun hundarraa eegama. Uummattoota kaaniifis safuu qabaatu fi mirgoota addunyaan beektu akka tikfamu aadaa godhatuun jechoota lallaba siyaasaa fi itti dhimma bahiinsa miidiyaa kamuu irratti safuulee kana calaqqisuun guddinatti tarkaanfatuun mataa mataanis ta'e akka sabaatti gaafatamummaan socho'uu gaafata. Jeequmsaa fi hokkorri ulfaatan bakka itti qaban dhabee kaaba biyyattii irraa ka'ee gara Oromiyaatti babal'ataa jiru qe'ee keenya akka hin goolleef lammiileen Oromiyaa dammaqiinsan qabsaa'ota cinaa dhaabbatuuf dirqama qaban. Uummanni keenya rakkoo fi makkoo isa mudatu kamiifuu kan inni eeggatu waliisaa qofa waan ta'eef dammaqinaa fi hubannoon dhaabbachaa haala jiru irra aanuun galma isaatti tarkaanfatuu qabaa jedheera. Reeffi Barsiisaa Taaddasaa Abbabaa kamisa darbe mooraa Yuunivarsiitii Gondor keessatti ajjeefamanii hanga dilbata har'aatti akka maatii bira hin geenye barameera. Obboleessi hangafaa Barsiisaa Taaddasaa BBC'tti kan hime Akaaluu Abbabaa kan jedhamu reeffi Barsiisaa Taaddasaa Abbabaa ammallee hospitaala Gondor jira jedheera. Naannoo Amaaratti sababa walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduu ture hammaateef labsii yeroo muddamaa jimaata dabre labsamuu hordofee sosochiin geejjibaa waan danqameef reeffi Barsiisaa Taaddasaa garaan galuun dhabamuun hubatameera. Hidhattoonni faannoo bakkicha to'atanii waan jiraniif reeffi barsiisichaa karaa maatiitti osoo hin deebiin hafuun beekameera. Abbaa ijoollee sadii kan ta'ee fi barsiisaa yuunivarsiitii walqixxee kan ture Barsiisaa Taaddasaa Abbabaa maatinsaa ammallee gadda keessa jiraachuu ibsuun qorumsa biyyaalessaa qoree gala jennee eegne dhukaasa hidhattoonni faannoo bananiin ajjeefamuu dhageenye jechuun maatiin gadda guddaan dubbatu.
Ayyaanni Qaammee Oromoo dilbata dhufu torbanarraa haala ho'aan kabajamuuf qophii gaariin akka jiru barame. Ayyaanni Qaammee Oromoo waggaatti al tokko waqtii gannaa seensa baatii hagayyaatti kan kabajamu yoo ta'u, torbanarraa giddugala Oromiyaa magaalaa Bishooftuu fi hawaasa naannawa sanaatti argamuun kabajamuuf akka jiru jiraattotarraa odeeffanneerra. Ayyaanni kun abbummaa ijoollee dubaraatiin kan kabajamu yoo ta'u, ijoolleen dhiiraa fi maatiinis qooda fudhachuun kan waliin kabajanidha. Ayyaana Qaammee Oromoo kanarratti ijoolleen dubaraa jalbultii guyyaa ayyaanicharraa eegaluun qophii adda addaa taasisuun kan kabajanidha. Gaafa jala bultii ayyaanichaatti dubri qarree dhallaaduu yookiin qunnii buqqifachuun rifeensa haaraa dhaachuun waan bareedina ishiitiin wal qabatu tolfachaa oolti. Galgala yoo rafanis ashooshillaa harkatti hidhachuun rafu. Ashooshillaan kunis harka isaanii magaalessuun yookiin diimachuun miidhagsaa fi akka meekaappii bara kanaa jechuudha. Maatiin immoo mijuu fi nyaata aadaa adda addaa qopheechuun uffata haaraa ijoolleef bituun ijoollee isaanii mimmiidhagsuu irratti xiyyeeffatanii hojjetu. Sababni isaa guyyaa kana durbi geeche carraa ilaalatamuu waan qabduufi. Gaafa ayyaanichaa ganama bariin mana isaanii miidhagsuun tolchuu, nyaata ittoo raafuu of keessaa qabu, farsoo biqilaa fi dhadhaa ijoolleen qaammee dibatan ni qopheeffatu. Gaafa ayyaana kana immoo ijoolleen dubaraa naannoo tokko jiran wal ga'uun daddarbaa qunnii warra hangafaa yookiin warra ulfaarraa eegaluun ollaa hunda dabareen waliin ga'u. Yeroo mana nama tokkorraa gara mana nama biraatti darbanitti faaruu qaammee faarfachaa deemu. Baallamii yaa rukkootoo, baallamii yaa rukkootoo, waggaa waggaan nu geechee abdaarii yaa ulfootoo. Abaabilee hadoolee hayee yaa shororootoo, shororoo haati deechee yaa qalloo qaammin geechee jechuun wal yaamanii gamtaan faarfachaa deemu. Faaruun qaammee kun haala hawaas dinagdee ummatichaa kan ibsu, gootummaa fi arjummaa kan faarsu, lugnummaa fi doqnummaa kan qeequ, haala miiraa fi jiruu ummatichaa kan ibsudha. Ijoolleen dubaraa kun mootii durbaa kan jedhamtu of keessaa qabu. Mootiin durbaa tunis durba kaadhimamtee jirtu yookiin isaanirra umuriin jabduu taate of keessaa filatu. Isheenis isaan hoogganuun haalaan naamusa eeguun mana namaarra deemanii hunda walqixa akka waliin ga'uu danda'anitti isaan kan gaggeessitudha. Ijoolleen dhiiraa ammoo guyyaa kana wadaajii dhungachuuf ijoollee dubaraa tana hordofaa oolu. Yeroo isaan mana nama tokkootii ba'anii gara mana nama biraa deemanitti eeganii durba ilaallatan sana qabanii dhungatu. Ishiin dhungatamtes wadaajii gurbaa sanaa taatii jechuudha. Durbi wadaajii namaaf taatus durba alagaa yookiin firooma dhiyoo hin qabne kan wal fuudhuu danda'an qofa ta'uun dirqama. Dhungachuu malee wanti biraa hin jiru, safuudha. Asirratti maatiinis ijoollee dhiiraa hubachiisuuf gahee isaanii ni baatu jechuudha. Haala kanaan ayyaanni qaammee waggaa waggaan Oromiyaa giddu galeessatti kabajamaa jechuudha. Ayyaanni qaammee Oromoo kun akkuma ayyaanota Oromoo biraa dhiibbaa sirnoota darbaniitiin laaffatee kan ture yoo ta'es, yeroo ammaa kana dhaloota kanaan deebi'ee haala abdii namatti horuu danda'urra jiraachuu jiraattonni himaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoowwan nu ammaaf qaban kanumaa galatoomaa fayyaa ta'a.